Dhiiroo nagaa fayyaadha? Nagaa Akkam jirtu? Fayyaadha miti? Akka ajaa'ibatti bakka ajaa'ibaa dhaabbatanii mee bakka isin jirtan kana mee akkana xiqqoo karaa kanaa fi kana kamitti gubbaa isaa ba'a? karaa kana gubbaa ba'a. Ati hoo mee atis yaali? Ka dura dhufe gubbaa ba'a. Atis yaali mee? Maal jechaa jirtan dhageenye bara. Daandii lamaan kana kanaa fi kana isa kamtu gubbaa baha isa kamtu jala baha? Kanatu gubbaa waaqa. Daandii lamaan kana kanaa fi kana isa kamtu gubbaa baha isa kamtu jala isaa baha? Karaan waluma keessa ba'a malee wal gubbaa yoon bahu jechuun akka wal gubbaa akka inni wal gubbaa bahuun iyyuu hin beekamuyyuu jechuun kulleen asii gad dhufa waan ta'eef ka gubbaa bahuun hin beeku waluma keessa ba'a karaan. Galatooma hirmaannaa keessaniif karaa kanaa fi kana ka amma bajaajin irra deemaa jirtu kanatu gubbaa baha. Sababbiin isaa osoo kun gubbaa bahee bajaajii kana gubbaa oolaa jechuudha. Kanatu gubbaa bahaa jechuudha. Ka ammaaf imala jalqabsiisee imala irra jirutu gubbaa isaa jira jechuudha. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa